هي أين مكان فيه؟ مكان كي عبد الحكيم شكيار جنما هي bakki dhaloota kiyyaa Baalee Roobeeti. هي Rakkoon kun kanarra gahee raawwatte jechuudha. برا ميقا خيسا يمن سنت بيا يمن برا ميقا سنت Bara 2016 ji'a 11 seene أكل كوشي توبيتي bara 2023 jechuudha. هي Bara 2023 seene eega seene kun akkanumatti qaama kiyya tumanii wal jedhee ammaa mana fincaanii dhaquu hin danda'u jechuudha. Miila narra laamsisanii. هي Baalee naannoo Roobeeti. Aanaa Diinshooti. أنا أدنيشا Aanaa Diinshoo godinni kiyya Roobee jechuudha. دلال لي خي مكان شاين Dallaalli kiyya Adam Abdishaati. دلال لي خي جمال Hin beeku Harar jedhanii ka biyyarraa na baase. بيجر إساس باس Biyyarraa kana baase Adaamaarraa kana baase Adaamaarraa na baase jechuudha. آدم بديشا آدم الراس باسيتي إلى يمن سفيدة إرجع بيجتنا سفيدة هو هجم تكسي قافة مالك Maallaqa kuma 135 buusee achirraa ammallee riyaala 4,000 gaafate jechuudha waan inni Saawudii. Soddomii afur guutuu. 35 eega buusee riyaala 4,000 gaafate. Warri hin qabnu jennaan bakka uleedhaan na tumee kun akkanatti dallaallee jechuun uleen na tumee qaama kiyya na jechatti miilaan nama ol ka'ee dhaabatee mana fincaanii dhaquu hin danda'u jechuudha. Eega dhufe wayyaa Ji'a meeqa turte hoosha san keessa? Hoosha san keessa ji'a 8 ture. Ji'a 8 guutuu. Wanni nyaataa fi dhugaatiin akkamii yeroo isiniif kennan? Nyaanni ganama rootni nutti kennama. Galgala gaafa gadii guyyaa 3 fa'aa oolle jechuudha. Guyyaa 3 fa'aa oolle bishaanis hin argannu waan nyaannus hin argannu kanuma jechuudha. Ulee kana maaliin isin tuman hadiida moo sibiila moo harka moo? Uleedha. Ulee mukaa kanaan nu tuman aadamaa biraatiif uleedha. Akkana ol nu fannisanii lafa gad nu dhiisan jechuudha. Dhagaa irratti. Yeroo kana duwidi kiyya dhagaa irra waan bu'uuf miidhama guddaa godhate jechuun duwidaan. Yookaan waan kana akkanatti miidhamaa ture. Ji'a 8 eega teessee booda rakkoon tun sirra dhufnaa yoo akkamitti achirraa ba'uu dandeessa? Eegasii namni goddanyoonni kiyya na biraatu arruuyina. Wanti Na biraa namni hedduun du'ee jenna. waddoo tumamoo? Tumamarraa akka namni hedduun du'e bakka anallee dhibeenillee na qabdee uleellee natti abaasee jenna. Du'a malee falan qabu jedhanii ofumarraa fuudhanii na darban jechuudha. Keessatti si darban? Fuudhanii makiinaan qayi masqalii na geessan. Achirraa bakka kanaa Naannuma san jira moo qayi masqaliin achirraa fagaatee jira? fagaatee jira Yaman keessa jira. Jechuun Yaman aduu ta'u bakka ragoo itti tuman sanarraa Achirraa fagoodha. egaa magaalaa amma keessa jirtan sa'aataa kana dhuftan moo sanii oli? Sanii oli sa'aataa osoo hin dhufin oli. Qayi masqaltu asis hin fidee jira. Qayi masqaltoo hin fidi. Mana yaalaa kana biratti beesin dhage. Mana yaalaa kana bira kan nu naqanii bakka achi na dhufne. Wallaansi isaan isinii godhan yoo hin jira humna diinaa. Wallaansi ammoo inni nu godhani aan akka biyyaatti gulukoosii illee na godhanii jiranii kiniini illee argadhee jira. Akkanuma jira alhamdulillah. Ijoollota Joonsan namoota biyyaa yookaan gandaa qabee ittiin qabda. Ani akka biyyatti adda xiyya gandarraa bahin ijoolleen Baalee Roobee hin jirtu. Ijoolleen biyyaa hin jirtu na bira. Ijoollee Harargee fa'aa Silxee fa'aa. Warra Joon kan jechuudha. Harargee fi Silxeedha. Warra achi wal agarte moo karaa otoo deemtamu? Warra achi wal argine warra achitti wal argine jechuudha. أما maal dhaammata dhaammachuu maal qabda dhaamsa dhaammachuu biyya galuu ni feetan maal dhaamsi isin feetan viidiyoo tana uummata Oromoo bal'aatu harkaa nuti waajjira koomunitii Oromoo biyya Yaman keessa jirtu irraa amma sa'a tana maal feetan wanni isin feesisaa karraa qabdan maal? Wanni ani fedhu akkanatti luka kanaan akkanatti keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef
Wanti fincaan dhabuu hin dandeenye mana ammaa maal mana fincaanii gahee asitti deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf biyya galuu barbaadan akka biyyaatti. Tole galatoom. Gala siyaalaafis.